Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Alaamanni sa'aanamni waatiin maatiin martiin nagaa jedha yoo Oromoon nagaa nama gaafatu. Nageenyi keenya kun Oromummaa kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif hawwaa sin keessumsiisuudhaan kan isin waliin turu ana Biiftuu Waltajjiiti. Sagantaa keenyarraa keessatti gabaasaan eegallaa qophiin kaayyoon itti aana hunda kan dursu oduu har'aatii gara dassuuttan sin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduun gurra sin buusa duraan dursee hangafoota isaanii. Noorweey oomisha daldalaa Itoophiyaa biyya ishee keessatti qaraxa malee akka galu hayyamte. Itoophiyaan waraana ishee bifa nagaa eegduutiin 4,000 ta'an gara Somaaliyaa seensifte, Alshabaab immoo tarkaanfiin fudhadhu daranuu nan cimsaa jedhee dhaadate. Riphee loltoonni fi mootummaan Sudaan kibbaa lola dhaabuudhaaf Finfinnee keessatti walii galanii ergasiillee garuu nagaan hin argamne jedhamaa jira. Biyya Hoolaandi keessatti hirkantoonni siyaasaa hiriira mormii bahanii ka jedhu oduu gurguddoo ammaati amma takka takkaan. Noorweey oomisha Itoophiyaa qaraxa tokko malee gara biyya isheetti galchuudhaaf walii galte. Qondaalonni Noorweey fi dhaabbata daldalaa Itoophiyaa kaleessa Finfinnee keessatti akka jedhanitti michoomina daldalaa fi investimentii biyyoota lamaan jidduu jiru cimsuudhaaf Itoophiyaan damma, bunaa fi ilillii si'achi gara Noorweeyitti wayita ergitu qaraxa hin kaffaltu. Itoophiyaan waraana ishee 4,000 ta'an gara Somaaliyaatti ergite. Sababiin isaas gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaa keessatti nagaa buusuufidha jedhameetu. Alshabaab immoo Itoophiyaan gara Somaalee seenuun ishee nageenya biyya keenyaa daranuu booressaa jedhe. Kanaafis tarkaanfii ani irratti fudhadhu yoomiyyuu caalaan nan cimsaa jedhee dhaadate. Bara 2006 Itoophiyaan Alshabaab loluudhaaf erga achi seentee nagaan daranuu itti boorahee ture jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Humna gamtaa Afrikaa Amisoom jalatti waraanni biyya Keeniyaa, Ugaandaa fi Ruwaandaa hanga ammaatti Somaaliyaa turani. Itoophiyaan Alshabaab lolaa baatee amma immoo humna nagaa buusu jedhamtee achi seenuun ishee kun nagaa abdatame biyyattii sana keessatti fiduu dhiisuu ni malaa jedhu maddi keenya. Itoophiyaan dabalataan mormitoota ishee achi keessa jiran adamsuudhaaf seentii jedhamteetu komatamtes. Riphee loltoonnii fi mootummaan Sudaan kibbaa lola biyya isaanii keessaa dhaabuudhaaf Finfinnee keessatti walii galan. Akka walii galtee sharaatinitti mallatteeffame sanaatti gareen lamaan iyyuu sa'aa 24 keessatti lola dhaabuu qabu. Oduun turee nu qaqqabe immoo akka jedhutti ammallee walii galtee kanaa booda biyyattii keessatti wal waraansi itti fufee jira jedha mootummaan gamtooman. Walii galtee Finfinnee kanaa kan cabsee waraana dhukaase immoo mootummaadha jedha warri riphee loltootaa. Mootummaan gama isaatiin lakki gama kiyyaan rasaasni dhukaanee jechaa jira. Mootummoonni gamtooman ammas akka jedhanitti Jooglee keessatti namoonni gargaarsaaf achi jiran ajjeefamanii qabeenyis saamameeraa jechaa jira. Hoogganaan jila riphee loltootaa Taabang Deng walii galteen kun nagaa waaraa kan fiduu danda'udha jedhanii ture Finfinnee keessatti wayita mallatteessanii jedhe maddi oduu AFP. Lolli muddee 2013 eegale sun lubbuu lammiilee biyyattii 10,000 ta'an galaafate 500 ta'an immoo qe'ee isaaniirraa isaan godaansiseera. Kolugaltoonni siyaasaa biyya Neezerlaandis magaalaa Zeheeg keessatti mootummaa irratti hiriira mormii bahan. Sababiin isaas mootummaan dachii mirga baqattummaa keenyaa nuuf eeguu didee jedhaniitu. Hiriira roobii darbe gaggeeffame sanarratti Oromoo qooda fudhatan dubbifneerra. Dhaggeeffattoota keenya bal'ina oduu kana gabaasa oduu boodaa keessatti qabannee deebina. Dhumarrattis oduu gaddaa. Profeesar Caalii Jiraa du'ani.
Dr. Caaliin hanga lubbuun isaanii kamisa darbe baatetti ogummaa fayyaatiin Oromiyaa godinoota adda addaa fi Yuunivarsiitii Jimmaatti tajaajilaa turan. Dr. Caalii Jiraa bara 1987 irraa kaasanii Yuunivarsiitii Jimmaatti hanga Daayirektera olaanaa qunnamtii alaatti dalagaa turan. Kana malees kitaabota ittiin barsiisanii fi qorannoolee hedduu hojjetanii baasaniiru. Profeesar Caalii Jiraa digirii duraa fayyaa hawaasaatiin Yuunivarsiitii Gondar irraa, digirii lammaffaa immoo Royal Tropical Institute of Amsterdamitti, akkasumas digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa irraatti eebbifamanii turan. Dr. Caaliin bara 1948 kan dhalatan waggaa ta'u, abbaa ijoollee dubaraa 3 fi dhiira 1 turan. Sababii isaan itti du'an Yuunivarsiitiin Jimmaa oduu baase keessatti ifan goone. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan amma dhageessan kun dhaadannoo baqattoonni biyya Neezerlaand keessatti hiriira mormii bahan irratti kan dhageessaa oolan keessaa fudhanne. Mirgi baqattummaa keenyaa nuufaa eegamuu jechaa oolani. Gaafa amajjii 22 bara 2014 baqattoonni biyyoota garaagaraa irraatii Hoolaand keessatti hirkannaa siyaasaa gaafatanii garuu immoo mootummaatiin dhimmi keessan fudhatan qabu jedhamantu walitti dhufanii magaalaa teessoo mootummaa biyyattii kataate Zeheegitti hiriira bahanii ture. Nutis dhimma sanarratti hordofne namoota irraa qooda fudhatan dubbifneerra. Dursa Gadaa Hundeetu waa'ee hiriira sanaa akkas jedha. Namoota baay'ee biyyoota garaagaraa irraa dhufanii uummata karaa irratti garbatan waggaa dheeraa karaa irra jiraatan mirga isaaniitiin hiriira nagaa baay'ee jechuudha. Akkasumas namoonni Saddam keessaa ba'anii nama dhibbaa ol kan akka Israa'eel, kan akka Jarman, akka Belgium fi akkasumas biyyoota garaagaraa irraa namoonni dhimma isaanii biyyoota isaanii keessa jiraachuu dadhabanii karaa irra darbatan hundi isaanii magaalaa sanaa irratti guyyaa har'aa hiriira gaggeessaa jiru jechuudha. Hoolaandii keessatti dhimmi isaanii ilaalan biyya isaanii keessatti jiraachuu warra dandeenye mootummaan biyya kanaas amantummaa itti waan fudhatamee fi yeroo ammaa karaa irratti darbatamanii hiriira mirga isaaniitiif falmachaa jiru jechuudha. Nama isin dubbise jira gadi ba'ee yookaan kan gaafattanitti qabdu? Namni dubbise hin jiru hagammaa karuma gubbaadha wanneen irraa laftis lafa qorraa fi nama tokko dubbisaa jiru naannoo keenya iddoowwan poolisoota baay'eetu jira. Kanaafuu namoonni dhaabbatee mirga ofiitiif iyyaa jira yeroo ammaa kana. Naasir Huseenis hiriira sanarra ture. Hiriira kana rifiijii addunyaarra jiru laachisee baanee nu duwwaa miti biyyoonni adda addaatu jiru. Uummata warra rakkatanii rifiijii Ismaa'eel jiran laachisee turan baane. Haaluma wal fakkaataadhaan biyyoota Awurooppaa keessatti hundi iddoo bakka irratti gaggeeffamaarra. Biyyoota Awurooppaa irratti bakka halleetti Jarman iddoo halleetti Awurooppaa keessatti bakka badaatti gaggeeffamaarra. Sa'aatii wal fakkaataa irratti jechuudha. Tole eenyutiin qindaa'e hiriirri kuni? Asxaapoortaroota warra akshin guruupii warra jennuutu jira. Warra mirga addunyaa irratti mirga namootaatiif falman jiru. Warri akshin guruupiidha kun jiru. Jaratu qindeessee akkasitti jiru. Inni kun immoo Fuwaad jedhama. Lammii biyya Somaaliyaati. Innis hiriira bahee ture. Akkas jedha. The reason we are refugee first of all, and we denied by the Dutch government our rights, and we didn't get still yet any solution of the government, and we are suffering. We are just refugee people, and we are suffering in this country for a long time. Waan hiriira baaneef kolgoltoota taanee osoo jirruu dhimmi keenya mootummaa Neezerlaandis biratti waan gatii dhabeefidha. Mirgi baqattummaa keenyaa nuuf hin eegamne yeroo dheeraaf as keessatti rakkachaa jirra. Ani gara gannaa furiin taa'eera. Namoonni na fakkaatan hedduu fala dhabanii jiran karaarras bulan. Bakka deemnu hin qabnu ammas itti iyyachuuf hiriira baane. Isheen kun immoo Joyce jedhamti. Lammii biyya Hoolaandiiti. Hiriira waajjira ministirii haqaa biyyattii fuulduratti warra qindeessan keessaa tokkodha Joyce.
Maaliif mootummaa biyya ishee irratti hiriira akka baate himti. Sababbiin hiriira kana qindeessinee fi biyya kana keessatti baqannaan kolgoltootaaf taasifamu gaarii miti. Dhimmi isaanii deddeebi'ee waan kuffisameefis gargaarsa tokko malee karaa irratti gatamanii jiru. Dhimmi kun deebii akka argatuufidha. Wanti kun immoo ministeera haqaa waan ilaallatuuf achitti iyyachuuf jirra. Mootummaan afaaniin haa dubbatu malee baqattootaaf homaa xiyyeeffannaa hin kennu. Tasuma ammoo nuti mormii hin dhaabnu. Uummanni sirratti dhiibbaa akka godhu feena. Muftii Yusuuf immoo lammii biyya Gaanaati. Gaaffii keenyatu fudhatama dide, mirga keenyatu nuuf eegamuu dide, sagaleen keenya akka nuuf dhagahamuu fi gamtaan baaneetti iyyachaa jirra. Iroopi keessatti namoonni rakkoo wal fakkaataa qabanii sa'a wal fakkaataa kanatti bahaniiru. Inni kun immoo Fitsum jedhama, lammii biyya Itoophiyaati. Innis dhimmisaa mootummaatiin deebii qajeelaa hin arganne jedhe. Hiriira kana eega bahuu eegallee garaganna tokkoof walakkaa ta'eera. Deebiin qajeelaa haga ammaatti nuuf hin kennamne. Hiriira kanarraa dubartoonnii fi daa'immanis jiru. Mootummaan biyya dhuftanitti deebi'aa jedha. Nuti immoo rakkoo waan qabnuuf galuu hin dandeenyu. Xumura hiriira kanaa irratti bakka bu'aan ministirii haqaa gadi bahanii gaafa Guraandhala 9 bara 2014 Amsterdaamitti isaa waliidhaan dubbachuudhaaf beellama qabatanii hundinuu gargar galani. Kaayyoo qophii kana keessatti aadaa, seenaa, duudhaa fi siyaasaa bulchiinsa Oromoo ilaalla. Kaayyoo. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya kaayyoo keessatti Oromiyaa godina kibba bahaa keessatti waraana Oromiyaa irratti gaggeeffameen miidhaa aanolee irratti ga'ee fi seenaa sanaan kan wal qabate Dr. Abbaas Hajii Ganamoo wajjin gaafiif deebii goone kutaa 3 isiniif dhiyeessuun keenya kan yaadatamudha. Har'ammoo kutaa 4ffaasaa qabannee dhiyaanneerraa gaaffiidhuma torbee kaafnee otoo deebii hin argatiin bulerraa eegalla. Yeroo lollamma kanaa deemu warri Oromoo booji'an Oromoo maal gochaa turan akkamitti harma muraan kun nama ka'e harka muraan kun maal godhaniit harka muran namuma argatan murammoo hiriira galchaniitu moo maal jechuudha miidhaan ga'e sun yookaan roorroon Oromoo irra ga'e kun maal fakkaata bifa kamiin ibsama? Aadaa Oromoo keessatti Oromoon yoo namaanis tole yoo takka nama qaban jechuun namni sun yoo booji'ame namni sun hin ajjeefamus garballeen ta'u namni sun wanni barnoo jiraata aadaa Oromootitti namni suni hin moggaafamu. Moggaafamu jechuun namni kaakkomeetu waa lamatu jira tokko namni ilma hin qabne nama firaa nama alaa guddisee nama ofii baachuu danda'a. Moggaasan kun immoo nama qabamee yoo jiraate hin moggaasan akka godhan maaltu jira kaan beeku kaan qoratte yoo jiraate namichi booji'amu sun gosatti fidanii maqaa gosaa kennaniif maqaa abbaas kennaniif amma maqaa abbaa keetii maqaa kayyuu keetii kennanii maqaa warra keetii kennaniif kakuutu jira kakuun sun maal jira inni maal jedhu kakata ani nama isin jaalatan hin jaaladha nama isin jibbitan hin jibbaa an nama keessanii jedhaniini kunis immoo Oromoon nus nama ati nama kennaa finfinsii shiruu sin hollu namni si finfinsee saree gurraachaa dhalchi jedhanii kadhatan saree gurraacha dhalchi jechuun kaagartii abaarsaa kakatanii jedhanii namni sun nama san ta'a yoo namichi sun ijoollee qabaate abbaan isa guddise sun hangafa taasee Oromootitti hangafa jechuun ilma isaa akka isaa dhabatu dura hangafa ta'a jechuudha.
niitii fuudhaa isa dura fuudhan. Kana waan ta'eef aadaan Oromoo nama lola keessatti qabame harka muruun hin jiru, waa mara godhuun hin jiru, gosa ta'a maqaa biraas tokko kennanii fi innis kakatee achitti seenetiin ta'a. Akkasitti Oromoon nama horee nama baay'ee ta'e. Amaaraa kun harka walirraa muruun waan birallee namarraa muruun waan beekame kana dura baay'ee irra ture. Namichi tokko marii loltaa ragaa jedhanii amma kitaaba baay'ee keessatti kootii godhee jira. Kana Oromootu akkana godha jedhan malee Amaarri waan akkanaa kana baay'ee godhaa turanii jedhanii. Lamman ammoo akkuma dhageettu waan akkanaa kana godhaa ture harma muruu kana ka calqabe Teediroos. Oromoo irraa muraa ture, Oromoo Wallootti irraa godhaa turanii. Miniliki yoo san achi ture, yoo achitti ekspiriensii san argate mooji malee achitti waan sanii Teediroos akkas godhaa ture. Ragaa namni seenaa Teediroos hin beekne Teediroos ka beekame waan akkanaa kana godhuuf nama isa jibbuuf nama isa fudhanne harka irraa muruu morma harkatti dheegalchuu ragaatu jira wallatti godhee biyya bal'ifatu calqabnaan isaanis siistama san waan sanii biyya arsiititti hojirra oolchanii ka bakka itti ol qaban ka agartanii nagaa goonaanii walitti qaban. Nagaa goona jechuun lolli amma dhumaa jira. Amma achi isinis hin gabbartanii namni ka amma nagaa goonaanii namni gaafsan akka dhaqeetti lolaafis qophaa'ee ajjeesuuf hin dhaqne namni eega ol ga'e duubatti akka san godhan kun agartee ka wanni garaa nama nyaatuu san oduu lola taate namni lolatti akkasi godhan somaa miti akka nama nagaa ta'ee akka kun nama wal ga'uu godhanii akka nama jedhuu godhanii sobanii achitti bakka sanitti eega namni ol ga'e duubatti nama nagaa dhaqee godhan lolli hin jiru oduun ta'in lolli san dura dhume yoo dhugaa sitti hime namni guddaan baay'een Oromoonni Arsiin ka itti dhume lafa Azuuliyan tokkotti Azuuliin san nama kuma 12 dhume. 12 jechuun kun agartee reeffi laakkaameeti waan namni akkanumaan ka'ee gimmitiidhaan dubbatu oduun ta'in reeffi laakkaamee nama 12 dhume. Azuulee dhala namni baay'ee dhumuun oo beekamu kamararraa namni immoo yaadatu ka harka muraaf harma muraa kana maaliifi kun dhagaameen beeku aadaa Oromoo keessatti Oromoon akkuma siin jedhe dubartii kanaan godhu dubartii wayyuu waan taateef hin tuqamtu amma akkuma beektu dubartiin ajjeefamtu lola keessatti illee dubartiin lola keessa dhufteetiin siinqee qabattee irreessa qabatte lolluu hin dhaabata. Malee waan akkanaa kun hin jiru kun isaantu fidee kan ammoo ka Amaarri dhugatti yoo dubbanne bara 1886 booda guyyaan nama 20 nama 30 nama 40 harka muruun bakkuma nama argite harkuma qabanii irraa muran. Namichi tokko Disaljiyaa akka jedhe tokko harki ija ofiitiin arge beek faranjichi nama Walda Gabreet ka jedhan tokko nama 400 harka guyyaa tokkotti irraa muree jedhe dubbate kitaaba tokko amma Oromoo ka jedhu tokkotti namichi tokko ammaa callaan adda isaatitti baala keessatti biyya Gibiritti nama 400 harka irraa muree jechuudha. Kun agartee ittuma yaadanii ittuma pilaana baasanii waan hojiirra oolchan fakkaatan waan tasaa oduun ta'in warri impaayera kana ijaaru yoo akkana godhin namni nu gabbaru nu barbaannu yoo akkana goone hin sodaatanii namni dubartii isaa haadha isaa buleettii isaa akkana akka taatu hin barbaadu yoo akkana goone malee namni Oromoon akkuma beektu isaan sodaatu. Akkuma namichi reef jedhe sanii lubbuu ijaaran ajjeeftu lubbuu ijaaranii du'u maal lolu sodaatanii jedha agartee yoo akkas goote amma bakka tokkotti gosti tokko hin jira gosti tokko Jaawii jedhanii gara biyya Itoophiyaa keessatti nama baay'ee qaba harka irraa dhume kan jiraate kan namni gariin garuu illee hin danda'a namni ani ijoollee waan ta'eef hin argine namni suni gara waggaa 50-60 dura jiran jedhe nama baay'een harka irraa murame gaafsan jedhan namnummaan qaaman jiraatu jechuu kiyya ka gaafsan achitti irraa murame hin jiraatu kan jedhan gara waggaa 1960s gara 1860 keessa namni gaafsan irraa hafe kan ijaan argamtu jira jechuudha. Kana jechuun maasitti fakkaatee waan gaaf tokko tasaaf namni tokko godhu hin ta'in duran calqabni harka muruun akkuma isin jedhalumaan calqabanii deebi'anii lolaan xaxxannaan waan kana akkana godhuu nurra jira waan jedhaniitiin walitti himan fakkaata waan tokko isitti afaanis hin banne dubbiin afaanis hin banne kun akka filaana ta'e Miniliki bara 1886 san deeme biyya Arsii raartaan geejjii 7 ture yoo sanii namaan fixaayanii yoo jedhu reeffi lafa guute namni saalgee mukkatagee jira reeffi lafa guute nama akkanatti eenyutu kana mara fixaa isiniin jedhee maa ijoollee ajjeeftanii maa dubartii ajjeeftanii jedhaan wotaadara isaa gaafata
maal jedhaniini kun aramaneedha aramanee fixaanuun jettanii miti jedhanii na agartee onnoo kennan jechuudha fixaa jennaan dammi itti makanii fixanii yoo laalu gamaa gamanni ka hundoon hin jiru isaan biratti akkuma beektu seera tokkotu jira ka jedhanii fixan agarsiis tokko dhaga'uun ooltu fixan agarsiis suni maal jedhaani namni kun martuu ka uumame akka isin gabbaruu fi yoo nagaan harka kennatanii isin gabbarani isinaa gabbarani nagaa kennaa fi yookaan waaqatu isinii kenni akka feetan godhaa daaraa godhaa jechuu isaa jedhaan nuun jedhan fixan agarsiisantu jedhaani isaan deeman natti fakkaate kaayoo akkana godhan ofumaayyuu kun ka argisiisu Minilikin maanu mataa isaatiin dura akkas godhaa jedheeni maayimmoo maal jedhaani aramanee akkana goonennaan aramanees ta'u ka gaafa jannatan galufaa ta'a yoo kana goonee jedhaan jechuun ka argisiisu hagam nama fixaan suni baruma sanii beeku baruma amma haanola fixan sanatti yoo turu jedhaan yeroo sana achi hin jiru deebii ture jara fayin akkana jechuun isaa namni hagam akka dhume argisiisa jechuudha. Nama isaanii maa akkana gootan jennaani kun aramanee fixaan jettanii miti jennaani kana akkanatti kana mara fixanii ka waa'innis nu gaafataa jechuun rakkoo hagam akka uummata irratti geessu argisiisa jechuudha. Hedduu ulfaadha mee seenaa isa ulfaataa seenaa saba keenyaa keessaa waan guddaa bara duraanii ture irratti kan xiyyeeffanne mee sana booda wanti miidhaa fi roorroon diinni Oromoorraan ga'e rakkinni inni hordofsiise rakkinni inni itti fide amma sana booda wanti Oromoo mudate silaa Oromoo waan ta'uu malle ilaaluudhaaf yaalla mee innaa akka xiinxalaa seenaatti duubatti deebitanii ilaaltan wanti kun Oromoorra ga'uun Oromoon iddoo sanatti cabuun maalitti fide jettanii yaaddu? Tokkoffaa agartee Oromoon akkuma beektan gara faca'anii turanii wal gargaaruun hin danda'amne yeroo sani ji'oogiraafiinis jira lafti namni kunis akka adda addaan faffagaatee jira bakka tokkos walis lolaas turanii kana jechuun ka Oromoon addaan qoodamu jechuun humna amaaratiif kaase kana asna Giyoorgis ke jedhan tokko katabee yoo Oromoon akkana wallole warri sun dibbeedha jedhan ka baga akkanatti Oromoo wallole yanii san fudhachuudhaaf lammata Oromoon mooraalitu kan jechuun maqaa tokko dhaga'uun ooltu garuu maqaan martuu jibbinu tokko gaallaa jedhanii waamanii Oromoo kan nama jira uuman jechuu fi akkanatti uumanii mataa isaa jibba waan qabaniif nama tuffatu isaatiin maqaa akkasii kennanii fi akka aadaa isaatiin hin boonneef akka eebbummaan isaatiin ittiin boonne godhanii lammata immoo lafa irraa fudhatu jechuun lafti kun jarri kun ka ittiin quufanii ka ittiin tujjaaranii ka itti humnaan godhatan lafa Oromooti Oromoo hiyyummaatti kaayan hiyyummaatti seensan jechuudha yoo qaqqabdee ilaaltu dur biyya Amaaraa oduu isaan biyya Oromoon qabatin namni akaayii malee qixxaa nyaatu baay'een jiru warri nyaata hiyyummaa waan qabaniif namni warra qabu dabaloo uffatan jedhan mootummaan Amaaraa kana lafti Oromoo kun qoodamee fi deebi'anii raawwatanii maqaawantii ta'anii garaas kuufanii ijoollees barsiifatanii hiyyummaan Oromoo hiyyummaa deemee lafa yoo irraa dhabu isaan immoo tujjaaraa ta'anii jedhan jechuudha. Haa biraatiin immoo Oromoo akkuma jedhu akka ofitti namanne godhanii gadaa isaa hin balleessanii akka gadaan ol hin burre bakka maratti amma dura miiliqaa jalqabee akka seera oduu gadaan keenya akka kittaanan godhanii foollee jechuuf gadaan akka baddu godhanii muuda akka hin deemne godhanii dur Oromoo muudatti dhufa wal gahaa ture muudas akka hin qabne godhanii wanna silaa aadaa isaatii fi wanna Oromoon itti boonaa ture mara balleessanii kaanin immoo akkuma beektu maqaa lafaa jijjiiranii Bishooftuun Dabrazayit jedhanii hadaamanii Dabrazayit hadaamanii Naazireet jedhanii maqaa itti namni baranne amma maqaa itti barbeessatti barattinaan jetti maqaan isaan kennaniif suni maqaan itti barate elementariin suni Raas Birruu jedhanii Raas Birruun suni nama tujjaara Itoophiyaa keessa lafa guddaa qabu namni isaa gasaa lafa qabu hin jiru lafti sun Oromoo irraa fudhatanii biyyuma Arsii san darbanii lafa maqaa irraa kennaniif asallaa yoo deemtu Raas Daargeen sun nama qabee kana harka irraa murese akkana salphisaa turanii kan Oromoon akka ofitti hin amannee fi akka tokkochummaa hin qabaanne godhaa turanii kana ka
deemanii ka odumaa ta'uu namni tokko keessaa ka'uu calqabee beektaa Jeneraal Taaddasaa Birruufaa fidanii kana walitti fiduu wajjamani. Macha fuulama calqabamee achirraa ka isaan Oromummaa kana yaada Oromummaa kun calqabe Oromummaan iyyuu guutuu hin ta'in Oromoon martuu nu kiristaanas miti islaamas miti Oromoo kan jedhamu kun ani jira kiyyan argee kana kitaaba kiyya keessatti illee katabee jira gaafa inni achitti nama asitti walitti qabee foon tokko nyaachisu bakka tokko nyaachisu Oromummaan kun achirraa jalqabee wal amanuun gaafa dheeraa sana achi turtanii ani ijoolleen ture elementarii ture kiyyatti ol gaani ani waan dubbatame yadachuu oduun ta'e warra kiyya hojii dhaqee achi ture siksiisan achuma ture jimu kiyyaan argee warri qabamee jedhe gariin illee kafira kiyyaati achitti gaafsan qabame ka wanna jiru wanna ta'u achitti argee ture jechuun kana wanna guddaadha isii yaadachuu kiyya oduun ta'in waan achitti jiru argee jechuu kiyya nama agata achitti ol ta'e rakkoo achirratti immoo nama firaatitti dhume nama wal jalaa ture nama achitti immoo hidhame hagasias waa guddatu jira achitti waan ta'e sirriitti beeka jechuu kiyya waan achirraa ta'e kana jechuun ka agartee Oromoon mataa qabachuu calqabee ammallee ka akkuma beektu ganaa jirraa duuba jirraa garuu amma dammaqa jirannatti fakkaata Oromummaan kun illee amma jabaata jira amma haga namni bajamu illee hin taane akka dursan hin jiru natti fakkaata amma olaalta keenya jettu xiqqoo abdii nama kanamaa kenna oduma adda addaan qoodamnu oduma adda addaabbiin jiraatu amma namni kun biyya ofii qabaa afaan ofii dubbataa deebiiti immoo duubatti akka deebi'u waan jiru natti hin fakkaatu amma. Mee amma waan inna bara sana akkasitti jabaatanii otoo meeshaan qabaatiin fedhiidhaan biyya isaaniif jaalala maatii fi qabeenya isaanii bilisummaa isaaniitiif kachuuf lolan sanarraa har'a teenyee yoo duubatti deebinu maal faa baranneetu waan nu hafe argachuu dhuunfachuu dandeenya jettu. Gaaffii kanaa fi deebisaa qophii keenya kutaa dhumaa kan torbee dhiyaatu keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf qophiin kaayyoo kanuma. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa toon raawwatiin oduu xumuraan gurra isin buusa. Itoophiyaan loltoota 4,000 ta'an gara Somaaliyaatti bifa nagaa buusuutiin seensifte Alshabaab immoo tarkaanfii Itoophiyaa irratti fudhadhu daranuu cimuuf deemaa jedhe. Sababiin isaas Itoophiyaan nagaa buusuuf hin deemtu biyya keenya keessatti jedha. Noorwee oomisha Itoophiyaa gara biyya isheetti qaraxa malee akka galan ayyamte. Riphee loltoonnii fi mootummaan Sudaan kibbaa Finfinnee keessatti eengadda nagaa buusuudhaaf walii galan. Haa ta'uuti sa'a 24 booda nagaan sun ni bu'a jedhamee kan eegame ammas waraanni itti fufee jira jedhe mootummoonni gamtoomanii. Waliigaltee kana kan cabse mootummaadha jedhu warri riphee loltoota. Mootummaan immoo lakki an rasaasan dhukaasnee erga waliigallee boodaa jedha. Biyya Hoolaandii keessatti baqattoonni siyaasaa dhimmi keenyi mootummaa biratti fudhatama dhabee jechuudhaan hiriira bahani. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf kan nu kanumadha. Halkan gaarii.